Tolega jirra jirtu jecha arras video biraatiin walitti deebinee jirra. Video kanaan immoo kan laallu HNS yookaan hardware and networking service gaafii theory modela bara 2018 bifa siyoosiidhaaf yookaan madaallii goonsa ogummaatiif qopheessuu danda'uun kan laallotaa jechuudha. Video kanaan part 1 gaafii tokko haga 50 isaaniin jiran bifa salphaatiin discuss gochuudhaaf kan yaallu jechuudha. Gara gaafii keenyatti gaafa deemnu tokkoffaan become the dominant physical topology in network of today LAN local area network yeroo ammaa tana jiran keessatti baay'inaan types of topology keessaa inni baay'inaan itti fayyadamnu kamidha. N mesh topology ja kana kan filannu yookaan baay'inaan dominate ka gochuu danda'u depend on complexity fi installation yookaan configuration isaatii fi akkasumas expensive isaaniin kana irratti depend taaniiti jechuudha. Kamtu fooyyidha yookaan baay'inaan iddoo garagaraatti kam itti fayyadamaa jiran jennee kalaaluu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf N mesh topology ja mesh topology hundarra caalaa expensive dha. Tokkoffaa expensive dha. Akkasumas install gochuudhaafis complex dha jechuudha. Mesh topology hin fayyadamnu. Inni taane ring topology dha. Ring topology bifa circleetiin topology connect ta'uudha. Inni kun configuration keessattis nama rakkisa inni inni taane star topology dha. Star topology dha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti baay'inaan kan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Saniif deebiin keenya sii ta'a. Star topology maali faayidaan isaadha? All device connect central device irratti connect ka ta'u jechuudha. Central device irratti kan fayyadamnu switch yookaan hub ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti gaafa laallu mesh topology tokkoffaa every device connect to every device dha jechuudha. Tokkoon device dha waliin connect ta'uu qaba. Asirratti baay'inni keebilanni fixulleen akkasumatti akka malee ol kaa'aadha jechuudha. Device haaroo install gochuudhaafis complex dha. Inni biraadha ring topology gaafa laallu immoo device connect bifa ring ta'een yookaan bifa circleetiin kan connect ta'anii akkasumas daataan travel gaafa ta'u yookaan daataan kompiitara kanarraa gara kompiitara itti aanutti gaafa deemu gara naannaanneetti kompiitaroota kana bira hunda dabreeti asirratti kagahu kun daataa transfer gaafa goonus akkasumas complex dha. DBA taraadhaan device tokkoo fi tokko gaafa daataa submit godhanii jechuudha. Saniif ring topology baay'inaan hin fayyadamnu. Inni taanu star topology dha. Star topology immoo iddoo garagaraa keessatti yookaan local area network baay'ee keessatti star topology dha kan fayyadamnu jechuudha. Maaliif tokkoffaratti star topology central device jira yookaan hub fi switch qabna. Device hundaa ogeessanii asirratti connect gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Salphaatti configuration gochuu dandeenya akkasumas fault tolerate illee gochuu danda'a jechuudha. Maaliif device tokko fail ka godhu taate networkiiwwan hafan immoo itti fufuu danda'an. Ring irratti garuu device tokko fail ka godhu taanaan isaaniin hafan itti fufuu danda'an jechuudha. Networkiin isaadha disconnect ta'a. Inni biraadha mesh topology more isaan hundarraa fooyyade garuu rakkoon isaadha yookaan immoo disadvantage isaadha complex ta'uu isaati jechuudha. Inni biraadha bus topology dha. Bus topology all device share one main cable dha yookaan backbone dha jechuudha. Yookaan trunket tokko qabaa jechuudha. Saniifuu backbone irratti device hundinuu connect kan ta'an jechuudha. Troubleshoot gochuudhaaf erroriin isa jira jennee adda baasuudhaaf difficulty dha jechuudha. Bus topology nis saniif modern local area network keessatti star topology dha. Laabii garagaraa keessatti kalaaltan yoo taate switch ni jiraata. Device hundaa ogeessine switch irratti connect goona computer tokko jechuudha. Fakkeenyaaf star topology is the most widely used physical topology in the modern LAN. Every device connect to central switch yookaan hub irratti connect kan goonu make the network easy to install gochuudhaaf salphaatti install gochuudhaaf network keenya configuration keenya hojjechuudhaaf device ni qopheeffannaa kompiitaroota yoo jiraate crimp gochaa geessinee kompiitaraa fi hub irratti fakkeenyaaf switching central device jennee fayyadamnu switch yoo taate abbaa poortii 12 24 yookaan abbaa poortii 48 ta'uu danda'a. Abbaa poortii 48 yoo ta'e device 48 yeroo tokkotti connect gochuu ni dandeenya jechuudha. Saniif manage gochuudhaaf troubleshoot gochuudhaaf expand gochuudhaaf network kanaas bal'isuudhaaf bifa salphaatiin switch irraa add gochaa fayyadamuu dandeenya. If one cable or if one computer is failed the rest of network continuously to operate normally itti fufee hojjechuu danda'a jechuudha. Saniifuu kompiitara tokko yookaan kompiitaroota as jiran kana tokko fail godhee jechuudhaaf hojiin kompiitaroota kaan jidduu jiru yookaan networkiin kompiitara kaan jidduu jiru fail ni godha jechuudha miti jechuudha. Saniif deebiin keenya star topology ta jechuudha. Lammaffaan assume you are HNS technician in GTZ company.
The company needs installation for a computer lab within mesh topology network. There are 20 computers seated in the lab. How one connection are needed. Fakkeenyaaf ati akka HNS teeknishaalaatti yookaan ogeessaa jechuudha. Dhaabbata GTZ kaampaanii kana keessatti kan hojjettu. Kaampaanichi needs installation computer lab within mesh topologyidhaan computer install godhachuu barbaade yookaan join networkii configuration barbaada jechuudha. Laabii isaanii keessa computer 20 jira jechuudha. Saniif computer 20 kana mesh topology asirratti hojjechaa jirru. Hagam takka waan connectioning hagam takka nu barbaachisaa jechuudha. Kun formula mataa isaati akka qabu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti 20 fakkeenyaaf walumaa galatti formulaan isaadha n times n minus 1 over 2 jenneeti jechuudha. Full mesh topology gaafa calculate goonu sanifu n tun baay'ina device nuti qabnutu bakka fuuti jechuudha. Sanifu baay'ina device computer nuti qabnu 20 sanif 20 goone bada bakka n dha 20 baay'inisu 20 irrisu takka over 2 divided by 2 jechuudha. Sanif 20 irraa tokko gisee irrifne 19 tofa 20 baay'isu 19 divide by 2 gaafa goone 190 dhufa jechuudha. Sanif asirratti bifa kanaan calculate kagoonu n 96 bin 20 sin 100 din immoo 186 asirratti 190 ta'uu qaba jechuudha. Akkana fakkaatutti gaafa edit ta'uu danda'a inni kun miiska ta'e saniif deebiin isaadha 190 ta'uu qaba jechuudha. Full mesh topology waan ta'eef saniif A jenneet keenya yoo takka asii dhaamtee kan jiraatu taate jechuudha. Inni itti aanu gaafii sadaffaan the network topology in which planning and mapping out of infrastructure of IT network is called. Asirratti network topology in which planning and mapping out of infrastructure of IT network. Asirratti network topology planning garee yookaan planning phase keessatti kan fayyadamnu network design, protocol design, planning design akkasumas internet design jechuudha. Saniif network design keessatti jechuudha. Protocol design keessatti nuti topology kan fayyadamnu network design keessatti. Saniif deebiin keenya eetaa jechuudha. Designing yookaan arrangementiin hardware keenya maal fakkaata akka jennu network design kana keessatti kan keenya jechuudha. Saniif deebiin keenya A ta'uu qaba jechuudha yookaan eedha jechuudha. Inni itti aanu gaafa afraffaan the network topology method that describe how information is passed between workstations. Kana jechuudha. Network topology ta'ee methodii describe how information passed workstation yookaan kompiitaroota jidduu methodii information itti pass ta'u describe ka godhu isaaniin kana keessaa kamidha? Physical topology dha. Physical topology ni physical arrangement of device dha malee information pass miti jechuudha. Nitti aanu bus topology dha. Bus topology types of topology dha waan ta'eef X dha jechuudha. Kun deebii ta'uu danda'u. Star topology type of topology dha. Kunis deebii ta'uu danda'u. Logical topology dha jechuudha. Logical topology describe logic dhaan information akkamitti device tokkoo fi tokko gidduu yookaan device gidduu information ni pass ta'a yookaan socho'aa akka jiru describe goonu logical topology jennee ibsina jechuudha. Physical topology immoo arrangement dha jechuudha. Isaanis kanneen akka bus topology dhaan, star topology dhaan yookaan mesh topology jennee filachuu yookaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Saniif deebiin isaadha logical topology ka jiru tana ta'a jechuudha. Shanaffaan an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network. Networkii wal fakkaataa keessatti determine ka godhu dataan bifa kamiin transmit taa'ee determine ka godhu common protocol jaa. Common protocoliin wanni kana jaaman jiru jalqoomaa networkii keessatti common protocol. Protocoliin illee A yeroo common protocol wanni jaaman jiru NDB ta'uu danda'u. Network protocol kana jechuudha. Network protocolii set of rule dha jechuudha. Protocol jechuun jalqoomaa set of rule. Saniifuu network protocoliin set of rule yookaan govern ka godhu maal network communication govern ka godhu jechuudha. Seera jechuudha. Seera networkiin bifa kamiin devicein tokkoo fi tokko communicate godhee resource share godha ka jiru network protocol dha jechuudha. Fakkeenyaaf sirratti gaafa laallu internet protocol jaa. Internet protocol specific protocol dha jechuudha. Address yookaan routing dhaaf kan fayyadamu garuu network jalatti ni ka jiraatu. Inni biraadha basic protocol.
Kunis basic protocol wanni jedhamu jiru jechuudha. Kanaaf deebiin keenya network protocol isa yoo kanaan kan ta'u jechuudha. Inni itti aanu jaffaadha. In the OS model, TCP and the UDP protocols operate at which layer? TCP fi UDP layerii kam keessatti kan jiraatani. Saniif asirratti TCP fi UDP ni beekama. Transport layerii jalatti kan argaman jechuudha. Fakkeenyaaf physical layeriin keebilii fi signaalii wajjin yookaan biit jenneeti kan ibsinu. Data link layerii jalatti MAC addressii wajjin data link gaafa jennu MAC addressiin sammuu keenya keessa dhufuu qaba jechuudha. Gaafa transport layer irratti kan dhufne jechuudha. Transport layeriin gara biraatiin end to end communication gochuudhaa fi provide end to end communication dha jechuudha. Saniif TCP fi UDP protocol isaan lamaaniyyuu kan gargaaramnu transport layerii keessatti. Network layerii keessatti immoo IP addressii dha jechuudha. IP addressing fi routing kan argannu network layerii jennu kana keessatti jechuudha. Saniif TCP fi UDP transport layerii keessatti. Isaanin konseptiin lamaan kun baay'ee bal'aadha. Kophaa isaaniitti illee dhufuu danda'an gaafa irratti maybe argachuu dandeenya. Asirratti illee osoo gaafa neeqesti goone deemnu saniif isaanin lama kan dirqama adda baafachuu qabdin jechuudha. Gaafii garagara irratti yoo jiraatu taate kana diteeliidhaan adda baasnee ilaaluudhaaf yaalla jechuudha. Gaafii torbaffaan keenya immoo IEEE yookaan I3 dha. Asirratti Institution of Electrical Electronic Engineering dha jechuudha. EEE sadeentuni. San booda 802 gaafa goone is a collection of network standard that cover Ethernet fi wireless dha. Asirratti kan jiraatu. Saniif teknoolojii kamiidha asirratti yookaan teknoolojii isa kam keessattidha. Laayerii kunneen laayeroota bifa laayerootaatiin liist ta'edha. Saniif application and presentation layerii dha. Asirratti Ethernet nu gaafachaa jira. Wireless jechaa jira jechuudha. Data osoo hin taane asirratti data miti jechuudha. Saniif application layeriin data dha. Akkasumas upper layeratti kan argamu inni kun ADB miti ADB ta'uu danda'u physical and data link layerii dha jechuudha kun. Ethernet fi wirelessiin kan argaman yookaan kan handle godhu. Inni itti aanu networkii fi transport layeriin kan qabatu TCP fa'aadha. Inni biraa sessionii fi presentation layeriin immoo user sessionii manage gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Physical layerii fi data link layerii jalatti. Fakkeenyaaf asirratti gaafa laallu 802 tun standardidha. Standardidha jechuudha. Inni kun dhaabbata. Saniifuu standardiin isaanii 802 tuqaa 3 gaafa ta'e Ethernet ta'a. 802 tuqaa 11 gaafa ta'e wireless dha. 802 tuqaa 15 gaafa ta'e immoo Bluetooth dha. Standardii bifa saniin gaafuma device yookaan isaaniin kanneen produce gochaa deeman akkatti itti moggaasaa kan deemanidha jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Inni gaafii 8ffaan immoo an application environment and communication protocol that allow wireless device to exchange data over WAP gateway is called kajennuuni wireless equipment privacy. Wireless equipment privacy ni kun security protocol dha jechuudha. Saniifuu application environment dha miti jechuudha yookaan communication protocol dha miti security dha. Inni biraadha wireless access point bin wireless access point ja. Wireless access point ni device dha jechuudha. Device kamiti internet maali wifi fayyadamuudhaaf device wifi distribute nu gootu wireless access point jennaan jechuudha yookaan ishii D-link san jechuudha. Inni biraadha sirratti kan jiru wireless application protocol kana jechuudha. Garuu walittu communication protocol jechaa jira waan ta'eef asirrattis wireless application protocol jenneeti deebisuu qabna. D irratti gaafa dhufne immoo saniif deebiin keenya sitaa. D immoo wireless fidelity yookaan wifi dha jechuudha. Wifi immoo wireless network technology dha malee application environment miti. Ishiin tun wireless network technology dha jechuudha. Saniif deebiin keenya sitaa jechuudha. Gara gaafii saglaffatti gaafa deemnu in unguided media yookaan unguided media keessatti the frequency range of 1 GHz to 40 GHz is referred to as in microwaves, bin electromagnetic, sin infrared, din radio wave dha.
Kunniin unguided yookaan unbounded yookaan wireless media dha jechuudha jenneeti akka yaadnu. Saniifuu microwave kana jalatti jechuudha. Microwave kanneen akka satellite dha yookaan GPS dha, radar dha. Isaaniin kunneen microwave kana jechuudha. Saniifuu frequency kun baay'ee dheeraadha asitti waan ta'eef isaaniinis konseptii bal'aadha qabanii saniif deebiin keenya ammaaf dheedhataa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti elektiroomagneetikiin kun jeneraal kaataagorii isaanii kana hundaa'u kan hammatu elektiroomagneetikii infrareediinis, raadiyooweeviinis, maakirooweeviinis elektiroomagneetik kana jalatti kan argamanii. Infrareediin short distaansiidha. Isaaniin short distaansii kan deemuu wanti jechuu danda'u yookaan viidiyaan short ta'e isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti argannu riimootaa fi TV yookaan riimootaa fi divaayisoota garaagaraa gidduu konnekshinii jiru san infrared jenneeti yaamna jechuudha. Saniif TV'n distaansiin inni rifleektii gochuu danda'u yookaan itti hojjechuu danda'u riimootaa fi deekii ta'uu danda'a, riibooksii ta'uu danda'a yookaan risiivara ta'uu danda'a. Riimootonni akkasii sun hojjechuu danda'an distaansii baay'ee shoortii ta'e keessatti jechuudha. Saniif shoort reenjii kominikeeshiniidha infrarediin kan fayyadamnu jechuudha. Inni biraadhaa raadiyoodha. Raadiyoo weebiin immoo boordarii firikweensiidha jechuudha. Boordar kana jechuun kan fakkeenyaaf amma wantoota akka FM dha yoo fudhannu taate yookaan reediyoo garaagaraadha. TV anteenaadhaan TV dur anteenaadhaan gaafa fayyadamnu raadiyoo weeb kana jalatti kan hammataman jechuudha. Saniif deebiin keenya ammaaf dha jechuudha. Konseptileen kunneen bal'aadha waan ta'eef sirriitti adda baastanii dubbisuu isinirraa eegama jechuun nyaata. Gara gaaffiitti aanutti gaafa deemnu kurnaffaan the most essential components of network infrastructure are network infrastructure keessatti most yookaan essential jalqaba irratti barbaachisaa kan ta'an server, router, switch fi firewall dha. Kana ta'a jechuudha. Server ni barbaachisaa, routerri, switchiin isaaniin kunneen most important core network device jenneeti fayyadamnu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf switch, bridge fi load balancer as keessatti switch fi bridge qofa fayyadamnee router yoo qabaanne server yoo qabaanne fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Switch hub, firewall, SNA kanas asirrattis yoo server jiraachuu baate yookaan router jiraachuu baate sagas mara fudhataman qabu router, switch, firewall, DNS asittis server ni barbaachisaa jechuudha. Saniifuu irratti isa jiru kana DNS serveris not hardware device asirratti hardware device jennu gaafatee jira waan ta'eef componentii waan ta'eef saniif DNS'n hardware miti kunis deebii ta'uu hin danda'u. Saniif deebiin keenya dheedhataa jechuudha. Gaaffiin keenyatti fufee jira. 11ffaan which device are attached to computer system unit. Devicein system unit kan jedhatti yookaan computer kan jedhatti attached ta'u kamidha? N computer ja mataa isaa deebisee computer ja N deebii miti jechuudha. Bin peripheral kana jechuudha deebiin isaadha. Peripheral device kan jennuuni device gosoota garaagaraa ta'an computer kan jedhatti connect gochuudhaan functionality additionidhaaf yookaan additional functionalityidhaaf kan fayyadamnu peripheral device jennaan jechuudha. Baay'inaan external storage ta'uu danda'a yookaan mouse ta'uu danda'a, keyboard, printer, scanner isaaniin kunneen computer kan jedhatti connect goone additional functionalityidhaaf fayyadamna waan ta'eef peripheral device jenneeti yaamna jechuudha. Si gaafa laallu server ja serverri networkii keessatti resource provider dha jechuudha. Saniif sinis deebii miti. Diin immoo network ja networkiin collection of connected device dha jechuudha. Devicein garaagaraa connect ta'anii yookaan deviceonni baay'een connect ta'anii resource share walii gochuu gaafa danda'an network jenneeti kaayamna jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. 12ffaan which device control the movements of the cursor on the screen. Movement cursorii keenya cursor ka jennuun computer keessatti ishiin screen irratti sochootu tun cursor yookaan pointer jennaan jechuudha. Saniif ishii tana control ka godhu device kamidha? N joystick ja joystick kan fayyadamnu game dha jechuudha. Game play gochuudhaaf yookaan game dha fayyadamna. Bin mouse ja mouse isa jiru kana ta'a jechuudha. Biidha ta'a deebiin keenya maaliif mouse fayyadamneet cursorii yookaan pointerii kana control kan goonii fudha sochiisiiti. Sin projector ja projectorri immoo image fi video display gochuudhaaf kan gargaaru. Diin kaameraadha. Kaameraan immoo capture gochuudhaaf image akkasumas videolee garaagaraa
kaapchuu gochuudhaaf divaayisii nu gargaaru jechuudha. Saniif deebiin keenya biidhataa jechuudha. Kudha sadaffaan in local area networking coaxial cable can be used in dash connector. Coaxial cable connectorri coaxial cable kana connect gochuudhaaf nu gargaaru kamidha? NRG80 and RG58 jaa. Saniif ishii tana taati jechuudha. Coaxial cable local area network keessatti connect gochuudhaaf kan gargaaramnu isaaniin lamaan kana jechuudha. Fakkeenyaaf ST fi MPT'n akkasumas SC fi LC kan fayyadamnu kunneen fiber opticdhaa fi RJ11 fi RJ45 immoo beekamaadha. Kunneen 11 gaafatee fooniidhaa fi RJ45 gaafatee immoo Ethernetidhaa fi jechuudha. Saniif deebiin keenya dhaataa jechuudha. Inni itti aanu 14ffaan a class of network device designed to connect network at OS layer 2 yookaan data link layer dha jechuudha. OS layer jechuun garaa biraatiin data link layeriin layer 2 dha. Saniifuu divaayisiin achi keessatti argamu. Innis networkii garaagaraa connect gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Saniif N hubby dha. Hubbiin immoo physical layer yookaan layerii tokkoffaa keessatti kan argamu. B'n immoo repeater yookaan regenerator jennaani. Innis physical layerii keessatti kan argamu. Routeridha. Routeriin immoo layer 3 yookaan network layerii keessatti route gochuudhaaf IP address irratti dependentee route gochuudhaaf kan nu gargaaru akkasumas layer 3 keessatti divaayisii argamudha. D'n immoo bridge'dha jechuudha deebiin keenya. Bridge'n divaayisii data link layerii irratti akkan assign ta'u akkasumas local area networkii garaagaraa connect gochuudhaaf divaayisii nu gargaarudha jechuudha. Saniif deebiin keenya D'dha akkanalleedha. Inni itti aanu 15ffaan which network hand tool is used to test the continuity and functionality of network cable. Cable iddoo garaagaraatti eega crimp goone booda yookaan eega diriirsine booda akkasumas keebiloota duraan jiran test ni godhaman yeroo garaagaraatti sababa garaagaraatiif. Innis tokkoffaa functionalitiin isaadhaa maal fakkaata? Inni itti aanu immoo continuityidha. Continuitiin keebilli kun osoo hin beekamin gidduutti cituu danda'a. Nuti immoo arguu hin dandeenyu. Isa san test gochuudhaaf continuity isaati test ka goonu jechuudha. Functionality ni dalagamanii hojjetamu hin hojjetu ka jiru keebiloota garaagaraa test gochuudhaaf hand tooliin nu gargaaru kamidha? N cable tester jaa kana jechuudha. Cable testeriidhaani keebiliin sirriidha moo sirrii miti ni hojjetamu hin hojjetu ka jiru test ka goonu cable tester fayyadamneeti. Wire cutter inni immoo cut gochuudhaaf yookaan muruudhaaf kan gargaaru. Inni itti aanu multimeter jaa. Multimeteriin immoo volteejii fi resistaansii meejor gochuudhaaf malee test gochuudhaaf miti. Inni itti aanu immoo tone generator jaa. Saniif cable testeridha jechuudha deebiin keenya. Inni itti aanu 16ffaan dash is malicious attempt to overwhelm on online service and render it unusable. Kun gaaffii security wajjin wal qabatanidha. Saniif malicious attempt tahee sistema keenya overwhelm online service kan godhu akkasumas rendering immoo unusable akka ta'u kan taasisu isa kamidha isaaniin gara gaditti tarreeffaman kana keessaa N advanced dropping attacker jaa. Advanced dropping attackeriin listen gochuudha jechuudha ni dhaggeeffata jechuudha. Communication iddoo lamaan gidduu jiru yookaan informationota share walii gochaa jiran yookaan informationota iddoo tokkorraa iddoo tokkotti share ta'an kana tokkoon isaanii dhaggeeffachuu yookaan check gochuudha jechuudha. Gosa listen attackeridha jechuudha advanced dropping kan jennuuni. B'n immoo brute force attackeridha. Brute force attacker kan jennuuni password attackeridha jechuudha. Inni password irratti depend ta'a. Garuu password yaaliidhaan irra deddeebiidhaan yaaluudhaan passwordidhaan attack gochuudha. Fakkeenyaaf passwordin keenya weak password ka fayyadamnu ta'e passwordin keenya digitii 3 yookaan 4 faa yoo ta'u taate isa kana deddeebiidhaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yaaluudhaan passwordii sana argachuu danda'a. San booda eega login godhe booda immoo attack nu gochuu danda'a jechuudha. Saniif irra deddeebii passwordii yaaluudhaan attack ka godhu brute force attacker jennaani. Inni itti aanu immoo denial of service yookaan doos ka jennuun kana jechuudha. Kana jechuudha overwhelm ka godhu busy akka ta'u gochuudhaan attack gochuudha jechuudha. Kana jechuun fluid system within trafficidha jechuudha. Sistema keenya busy godhanii sanda booda legitimate nu dhorkanii jechuudha yookaan abbummaa sistema saniitti nu dhorkanii jechuudha.
osoo fayyadamaa jiru siistamichi jalqaba biizii ta'a deemaa osoo yeroo booda akka barbaadetti access gochuu hin dandeenyu jechuudha. Saniif bifa saniin siistama biizii gochuudhaan attack kan godhan denial of service jechuudha. Dictionary attacker kan jennuun immoo dictionary attackeriin password attackeriinis brute force attacker wajjin wal fakkaata. Garuu garaagarummaan isaanii maali? Dictionary attackeriin depende haa ta'u password yeroo baay'ee namoonni password isaan fayyadaman yeroo dhaloota isaanii yookaan bara dhaloota isaanii yookaan bara dhaloota maatii isaanii guyyaa isaaniif adda ta'e guyyoota wajjin wal qabsiisanii yookaan lakkoofsota isaaniif adda ta'e wajjin wal qabsiisaniiti kan password iddoo garaagaraatti fayyadamanii passwordlee akkasiisan barbaaduudhaan attack gochuudha jechuudha. Siistamicha login gochuudhaaf yaaluun dictionary attacker jenneeti hayyaabnu saniif deebiin keenya siitaa jechuudha. Inni itti aanu 17ffaan the act of discussing a communication from an unknown source as being from trusted source is called kunis security dha. Walumaa galatti maali? Discussing a communication from unknown source as being from trusted source is called siistamicha bifa kijibaatiin yookaan bifa feekii ta'een iddoon beekamnirraa iimeeliidhaan iddoo bifa garaagaraatiin sitti ergama. Garuu wanta dhugaa fakkaate yookaan meesejii sirrii ta'e fakkaateeti kan nutti dhufu gaafa nuti iimeeliidhaan ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin nutti dhufa kun sirriidha jennee gaafa nuti kiliik irra goone bifa saniin attack kan godhan attack gochuu kan danda'ani eenyudha? Spoofing kana jechuudha. Spoofingiin identity kijibaa yookaan immoo adreesii kijibaatti nurratti erganii yookaan meesejii kijibaatti iimeelii garaagaraa nurratti erganii nuti iimeelii dhugaaf keessanitti ergan waan ta'eef kiliik gaafa goone attack isaan immoo gara isaanitti nu geessaa jechuudha yookaan adreesii sobaatti nu geessaa bifa saniin attack ka godhu spoofing isaaniin jennuun kana jechuudha. Haakariin parsaniidha yookaan immoo aktariidha jechuudha. Inni aktarii ta'e yookaan bifa garaagaraatiin yookaan haalota garaagaraatiin attack gochuu isa danda'udha. Siin immoo threatiin mataan isaadha daangeriidha jechuudha. Yookaan vulnerability siistama keenya check gochuudhaan dadhabiinsa eessaan siistama isaanii dadhabaadha kan jiru check godhee bifa saniin attack isaaniin jennuun immoo attack godhan immoo threats isaaniin jennuun kana jechuudha. Inni biraadha vaayirasiin malicious softwareidha jechuudha. Software bifa garaagaraatiin gara siistama keenyatti seenanidha. Saniif deebiin keenya aataa spoofing isa jennuun. 18ffaan dash is prevention and protection of network assets from unauthorized access, use, alteration, distortion and other threats jechuudha. Asirratti kunis security wajjin wal qabata. Prevent fi protect goona. Eenyurraa protect goona? Unauthorized access fi unauthorized access akkasumas siistamicha akka alteration akka hin jijjiiramne distraction akka hin dhaamsine fi threat garagararraa protect kan goonu bifa isaaniin kana keessaa kana hojjechuudhaaf kan gargaaru eenyudha? Walumaa galatti akkuma beekamu prevention fi protection siistama keenya woma lamarraa protect goona. Wanni sirriitti hubachuu qabnu yeroo hundaa'u siistamni protect haa ta'u siistamni kamiyyuu woma lamaa jechuudha. Inni tokkoffaan unauthorized access isaaniin jennuun kan namoonni hayyama keenya hin qabne yookaan namoonni nuti siistama sana irratti akka isaan fayyadaman hin hayyamneef siistama san keessa seenanii wanta akkallee akka hin hojjenne yookaan wanta akkallee akka hin dhaamsine yookaan uumaata akkallee gara siistama sanitti akka seenanii access hin goone protect gochuudha jechuudha. Inni kun protect yookaan prevent unauthorized access jennaan. Inni biraadha. Inni lammaffaan immoo malicious softwareidha jechuudha. Malicious software isaaniin jennuun gosoonni vaayirasiidha. Isaaniin jiran kun hundinuu garee malicious software jalatti kan hammataman jechuudha. Bifa garaagaraatiin kanneen attackeroonni garaagaraa isaaniin worm, virus, spoofing, isaaniin logic bomb isaaniin jennuun kun garee malicious softwareiti jechuudha. Saniif siistama kamirrattuu wanni protect godhamu yookaan wanni prevent godhamu tokkoffaa malicious software isaaniin jenneen kanaa fi unauthorized accessidha jechuudha. Saniif kana kan hojjetu network systemidha. Network systemiin general network infrastructure yookaan general network systemidha malee kana prevent godhuudha miti. Biin immoo network security dha kana jechuudha. Network security protect against attacker protect ni godha. Lammaffatti immoo unauthorized accesses protectis ni godha yookaan preventis ni godha jechuudha. Saniif network security jennaani. Siin antivirus installationiin malicious software da protect godha malee unauthorized userii
yookaan unauthorized access protect gochuu hin danda'u. Antivaayirasiin vaayirasii qofa dhorkuudha malee paaswordii wajjin wantoota wal qabatan protect gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Inni biraadha security policyidha. Security policy kan jennuun immoo ruuliidha jechuudha yookaan gaayidiidha jechuudha. Bifa kamiin siistamicha protect goona yookaan prevent gochuu dandeenya attaakiroota garaagaraa kan jedhu ruuliidha jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. 19ffaan dash is the authentication or security server that validates user for login on and accessing network resource. Kana authentication or security serverin validate user ka godhu. Kana jechuun login akka godhu akkasumas access network resource garagara access akka godhu valid ka godhu en file server ja. File serverin file store gochuu fi file share gochuudha malee security wajjin miti kan wal qabatu. Member serverin immoo garee domainii ta'uu danda'a garuu inni ofiisaatiifu memberidha jechuudha. Authentication wajjin waliin qabatu. Biin domain controlidha. Domain control isa jennuun kana jechuudha. Domain controlini authentication user manage ni godha manage accesses. Kana jechuun active directory jalatti isa harkanudha domain controlini. Active directory jalatti eenyutu login godha userii tokkoon useridha resources isaan access gochuu qabanis manage walumaa galatti kan godhu domain control isa jennuun kana jechuudha. Diin immoo standalone server ja. Standalone serverii independent dha jechuudha. Kunis authentication wajjin waliin qabatu. Saniif deebiin keenya siidhata jechuudha. Domain controller isa yoo kana. Inni itti aanu 20ffaan an intermediate server that provide a gateway between user and the internet, helping prevent cyber attacker from direct accessing a private network. Kun intermediate yookaan eenyuuf eenyu gidduutti between user and the internet gidduutti taa'ee helping maal godha prevent cyber attackerii kan ittisu jechuudha. From direct access cyber attackeriin yeroo baay'ee direct access gaafa olaanaa fayyadamu direct access gochuudhaan yookaan network keenya private network keenya access gochuudhaan kan irra ga'uudha. Kana protect ka godhu en web server. Web serverin website host gochuudhaaf malee protect gochuudhaaf miti. Bin security server. Kana security keessatti security server wanni jaame kophaatti hin jiru jechuudha. Wanni jaamu hin jiru kophaatti. Saniif biinis deebii ta'uu hin danda'u. Siin proxy serveridha. Proxy serveridha jechuudha. Proxy serverin jalqaba osoo internetiin fayyadamin dura gaafa useriin local area networkidha yookaan private networkidha gara internetatti fayyadamu deemu IP addressii useridha hidden godhee gara internetatti ka dabarsu akkasumas forward ka godhu jechuudha proxy serverini. Saniifu proxy serverin intermediate between userii fi internet gidduutti kan argamu. Innis cyber attackerii kana prevent gochuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Saniif deebiin keenya siidha. D irratti yoo laalle firewall server ja. Firewallini filter traffic gochuudhaaf yookaan block yookaan allow inbound fi outbound manage gochuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Saniif walumaa galatti deebiin keenya siitaa jechuudha. Digdamii tokkoffaan it is used to protect its users by encrypting their data and masking their IP address when using public network. Gaafa public network fayyadamnu user data encrypt gochuudhaan akkasumas immoo IP address mask gochuudhaan akkasumas yookaan hidden IP address gochuudhaaf kan fayyadu firewall and IPS firewallin inbound fi outbound block gochuudhaaf malee encrypt gochuudhaaf miti. IPS kan jennuun immoo yookaan intrusion prevention systemiin kun jalqaba osoo attackeriin tokko gara sistema keenyatti hin seenin dura prevent gochuudhaaf yookaan gaafa detect godhee gaafa attackeriin tokko yaalii gaggeessu detect gochaa alert akka godhuuf jechuudha. Kun kan gargaaru. Saniifuu ta'uu hin danda'u. Biin VPN yookaan virtual private network isa jennuun akkasumas remote access virtual private network yookaan VPN security keessatti gahee olaanaa waan qabudha jechuudha. Tokkoffaa data keenya encrypt gochuudhaan akkasumas IP address hidden gochuudhaaf VPN nu gargaara yookaan barbaachisaadha jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa fakkeenyaaf si halaallu yoo taate network access controlling kuni encryption osoo hin taane who can access the network eenyutu access gochuu qaba akka jedhu privilege kennuudhaaf kan nu gargaarudha.
akkasumas check device godha jechuudha. Device security isaadha osoo network keenya fayyadamuun eegalin dura security isaadha maal fakkaataa kan jiru check gochuudhaaf kan nu gargaaru. D irratti kan jiru security information and event management system. Inni kun immoo collect yookaan logo collect gochuudhaaf. Logo collect godhee analyze logo jennu sistema kicha eenyutu access godhee saamee akka access godhame maal fayyadamanii login gaafa godhan log out gaafa godhan tokkoon logoon isaadha collect gochuudhaaf kun immoo kan gargaaru. Sanifu deebiin keenya biitaa jechuudha. Encryptii fi mask IP address nu gaafate waan ta'eef saniif deebiin keenya biidhataa jechuudha. 22ffaan dash is the most common forms of proxy server. Waa'ee proxy server irratti kan nu gaafachaa jiru. That pass a request from a private network to the internet through firewall dhaan. Asirratti waa'ee proxy serveriiti. Proxy server gosa proxy serverii tahee request private irraa gara internetitti kan forward godhu jechuudha gara biraatiin. Asirratti dirra kan jiru firewall jaa asirratti proxy nu gaafate waan ta'eef jalqabuma irrattu DNDB ta'uu hin danda'u ni baasna jechuudha. Itti aanee shared proxy jaa inni share proxy kun nama baay'eedhaan proxy nama baay'eedhaan fayyadamnuudha. Sanifuu inni request pass godhuuf miti kan gargaaru een ta'u forward proxy kana jechuudha. Send request from user irraa gara internetitti forward ka godhu isa forward proxy jennuun kanaatu nu gargaara. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Fakkeenyaaf si gaafa laallu public proxy immoo jalqomaa open dha jechuudha. Hundaafuu open ta'eedha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Itti aansee kan argannu 23ffaadha. It is the way to map multiple private IP address inside local network to public IP address before transferring information to the internet. Information keenya gara internetitti transfer gochuudhaan duratti private IP address gara public IP addressitti jijjiiruudhaaf ka fayyadamnu eenyudha as keessatti kan gaafachaa jiru. Saniifuu converteraa jechuudha. Amma haasofnu private IP address gara publicitti kan jijjiiruudha. Tokko een maal jaa gateway dha. Gateway connect different network gochuudhaaf malee convert gochuudhaaf miti. Inni lammaffaan VPN dha. VPN immoo encrypt gochuudhaaf connection keenya secure gochuudhaaf network keenya kan gargaaru. Saniifuu kunis converteraa miti. Akkasumas sirratti kan jiru proxy dha. Proxy serveraa fi client jidduudha kan jiraatu jechuudha. Kan reefumtan akkuma laalletti forward gochuudhaaf kan gargaaru. D irratti immoo D'n keenya immoo NAT yookaan network address translation dha jechuudha. Kana ta'a jechuudha deebiin keenya. Inni kun maal godha asirratti gaheen isaati convert private IP address into public itti convert gochuudhaaf jijjiiruudhaaf kan fayyadamnu network address translation kana fayyadamna jechuudha. Saniif deebiin keenya D dha jechuudha. Inni itti aanu 24ffaan the management and maintenance of an organization computer network include setting up and the configuration network hardware and the software while monitoring network performance is called kan hundaa'u kan jalatti qabatu yookaan kan hundaa'u control kan godhu tokko farratti manage jira akkasumas maintenance jira jechuudha. Maal computer network eessatti organization keessatti fakkeenyaaf include setting up gochuu yookaan setting garagaraa configure gochuu configure network hardware keenya configuration isaa sirreessuu software akkasumas sirreessuu dabalataan immoo monitor gochuu network performance isaadha check gochuudha jechuudha. Saniifuu isaaniin kan hundaa'u kan of jalatti qabatu yookaan walumaa galatti kan jaamanii network server configurationin isaaniin jiru kan keessaa isa tokkodha jechuudha. Single work dha jechuudha. Network service supervision immoo innis garee monitoringiiti. Monitoringii keessaa jechuudha. Kunis single dha jechuudha. Inni itti aanu immoo network system administrator kana jechuudha. Deebiin keenya siidhata. Network system administratoriin hojiilee gara walitti jenne kan hundaa'u kan manage godhu yookaan walumaa galatti kan yaamaman management, maintenance, configuration, installation tokkoon isaanii network system administrator kan irratti kan hammatamanii jechuudha. Dirra kan jiru immoo network system installation qofaa jechuudha. Kun install eeguu godhe booda keessaa baa jechuudha. Install qofa setting configuration fi monitoring fi maintenance hin hammatu jechuudha. Kunis single work dha.
Saniif deebiin keenya siidhataa jechuudha. Inni itti aanu 25ffaan a set of rule that control the working environments of user in the computer account is called. Server irratti userii fi computerii kan control goonu yookaan manage goonu. Inni kun set of rulein kana control gochuudhaaf nu gargaaru local policy and local policy ja local policy single device irratti yookaan single userii dhaaf jechuudha. Saniif userii fi computera walitti sassaabu jechuudha. Saniif A ta'uu hin danda'u. B immoo group security. Group security security group dha malee security group dha malee policy miti jechuudha. Saniif set of rule ta'uu hin danda'u waan ta'eef B ta'uus hin danda'u. Inni itti aanu password policy. Password policy environmentii nuti control goonu kana keessa isa tokko jechuudha. Saniif group policynis deebii ta'uu hin danda'u. Sorry password policy deebii ta'uu hin danda'u. Diin immoo group policy ja. Group policy isa kana jechuudha. Group policy kana fayyadamneetiti central manager dha jechuudha inni. Central manager eenyuti? Useriitii fi akkasumas computer manage gochuudhaaf kan nu gargaaru group policy dha jechuudha. Kanaaf server irratti keessaafu server irratti group policy fayyadamneeti userii fi computerii manage yookaan control kan goonu jechuudha. Saniif deebiin keenya diitaa jechuudha. Inni itti aanu 26ffaan dash are designed for maintaining and governing the network, determine the policy and the procedure required from monitoring, managing and maintaining computer network dha. Asirratti design ka godhame maintain fi governing the network, determine policy and the procedure dha jechuudha. Required for monitoring, managing and maintaining computer network. Kanaaf design ka godhame eenyudha? Tokkoffaratti internet control message protocol yookaan ICMP isa jennuun kana. Inni kuni networkii diagnosis gochuudhaaf kan nu gargaaru. Fakkeenyaaf kanneen akka ping fa'aa gochaa networkiin keenya sirriidha moo sirrii miti. Sirriitti configuration isaa hojjetee moo hin hojjenne kan jedhu isa kana fayyadamneet diagnosis goonaa jechuudha. Asirratti kan nu gaafate maintain fi governing network jaa saniif isa kana deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Eeni biin immoo pop 3 kun immoo message dha jechuudha. Beekamaadha. Retrieve email from server dha jechuudha. Email server irraa argachuudhaaf kan nu gargaaru post office protocol version kan jennuun kuni sirra kan jiru simple network management protocol. Inni kun immoo walumaa galatti monitor and manage network device dha jechuudha. Device manage gochuudhaaf maaliif protocol dha waan ta'eef innis device manage gochuudhaaf inni kun immoo kan nu gargaaru jechuudha. Inni biraadha network management protocol. Saniifuu deebiin keenya diitaa jechuudha. Network management protocoliin kuni walumaa galatti general protocol for network management dha jechuudha. Network keenya manage gochuudhaaf isa network management protocol kana fayyadamneeti. Saniif deebiin keenya diitaa jechuudha. Inni itti aanu 27ffaan plan made to ensure the essential business data is backed up and can be restored after data loss is called. Asirratti jalqaba irratti plan made to ensuring that essential business data is backed up and can be restored after data loss is called. Kana ka jennuuni fakkeenyaaf data jalqaba backup goona deebinee gaafa data sun fail godhe yookaan loss ta'e restore goona. Plan jalqaba irratti essential business keessatti kan kaayyannu kan qabannu risk based strategy osoo hin taane risk based strategy ni risk manage gochuu irratti focus ka godhu malee data backup godhu irratti miti jechuudha. Inni lammaffaan immoo reactive strategy. Reactive strategy respond after problem occur eegu godhe booda yookaan eega problem tokko gahee booda fix gochuudhaaf kan response ka goonuudha. Saniifuu biisin ta'u backup strategy kana jechuudha. Backup strategy jalqaba irratti define how data is backed up and recovered. Strategy nuti jalqaba kaayyannu backupin ol kaayyanna dataan keenya yoo fail ta'e kana deebisneet restore gooneet hojii keenyatti fufnaa ka jiru kana strategy nuti fayyadamuu qabnu backup strategy kana jechuudha. Saniif deebiin keenya siidhataa fakkeenyaaf run to failure strategy ka jennuuni kana jechuun wait until haga device fail godhutti eene san booda fix gochuudha jechuudha. Gara biraatiin immoo wait until equipment fail before fixing rakkoon sun mudatutti hanga failure sun
okkor godhutti eeyinee eeganni sun nuti immoo dammoo fiiksi gochuudhaaf yaaluudha jechuudha. Saniif dhiibiin keenya siidhataa jechuudha. Inni itti aanu 28ffaan the most basic and comprehensive backup method where all data copy into another location is called all data copy gaafa goonu jechuudha to another location. Amma gaafa backup fayyadamnu backupiin yeroo mara siistemoota garaagaraa keessatti siistemni tokko backupiin qabaannu taanaan siistemni sun hagas mara amanamummaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif guyyaa itti filaaritiin uumamuun beekamu jechuudha. Siistemni haga fedhe smart ta'us backup hin qabu taanaan siistemni sun guyyaa tokko yoo kafeel godhu taate deebisnee argachuu ni ulfaata. Deebisnee riikardiilee jalqaba fayyadamaa ture sana argachuu ni ulfaata jechuudha. Saniif yeroo mara backupiin siistemoota garaagaraa keessatti waan beezikiidha jechuudha. Waan murteessaadha. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa backup goonu bifa garaagaraatiin backup goonu. Cloud irratti ni goona, external backup ni goona, external device irrattis locally backup ni goona. Dabalataan another locationitti biyya biratti fa'aa backup keenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo daataan nuti operate goonu sun yookaan siistemni keenya sun barbaachisaa ta'e biyya teenyaan alatti backup isaadhaa kaa'uun nurraa eegama jechuudha. Biyya murteessaa ta'e fayyadamnee yookaan biyya amanamummaa qabdu biyya sirriitti secure taate barbaannee backup achi kaayyanna. Automaatikaalii siistema keenya as jirurraa gara sitti backup godhaa jechuudha. Yoo rakkoon wayita takka uumamee siistemni biyya keenya keessa jiru kun dhibbatti fail godhullee ta'e achi bikka kaayyanne sanirraa backup goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf manoonni baankiidhaa yoo fudhattan taate backupiin isaanii biyya garaagaraa sitti backup ni qabaatanii jechuudha. Biyya secure taatee fi amanamummaa qabdu irratti backup isaanii kaayachuu ni danda'an. Maaliif siistemni baankiidhaa kun yookaan sarvarri isaan iddoo garaagaraatti biyya keenya keessa kaa'atan sababa garaagaraatiin balaa uumamaatiin ta'uu danda'a, namtolcheedhaan fail godhe taanaan siistema san baak godhanii fayyadamuudhaaf ulfaataadha waan ta'eef backupiin iddoo garaagaraatti backup gochuun ni danda'ama. Siitii garaagaraa keessatti magaalaa tokko keessa magaalaa biraa irratti biyya tokko keessa biyya biraa irratti agas takka backupiin bifa garaagaraatiin kaa'amuu qaba jechuudha siistema irratti. Saniif basic and comprehensive backup method where all data is copied to another location gaafa ta'u full backup, differential backup, mirror backup fi incremental backup jaa asirratti gaafa copy guutumaa guutuu goonu all data jaa asirratti waan ta'eef all data copy jaa waan ta'eef full backup hidhataa jechuudha. Full backup hidha. Differential backup ni kan jennuuni copy change since last full backup hidha jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa backup full backup jennee jirra yoo ta'e wanta kaleessa backup eega goone booda hojjenne qofa backup ka goone yoo taate differential backup jennaanii jechuudha. Akkasumas mirror backup ka jennuun immoo exact duplicate data backup gochuudhaaf incremental backup immoo copy change since last backup irraa yookaan backup yeroo dabre full ta'uu danda'a, differential ta'uu danda'a. Isa yeroo dabre backup goone booda yoo ka backup ka goonu taate inni kun incremental backup jennee yaadna jechuudha. Saniif deebiin keenya eedhataa 29ffaan in user profile type a copy of local profile stored on server and available from any computer is called an local user profile dha. Local user profile in store on one computer qofa irratti kun immoo copy ta'ee local profile in server irra eega taa'ee booda from any computer garaagaraa irratti argachuu kan dandeenyudha. Biin immoo mandatory user profile jaa kun immoo mandatory fixed profile dha jechuudha. User cannot save yookaan change gochuu hin danda'u. Kun fixed profile dha, kanaas ta'uu hin danda'u. Roaming user profile. Roaming inni jennuun kun immoo roaming isa jennu kana ta'a jechuudha deebimmaan keenyaa. Maaliif user across domain name irraa yookaan useriin domain name garaagaraatti fayyadameeti roaming useriin kan argannu. Saniifuu deebiin keenya siidha akka ta'u. Fakkeenyaaf temporary useriin kun temporary yeroodhaaf userii fayyadamnu delete after log out dha jechuudha. Yeroodhaaf login goonee fayyadamna. Gaafa log out goone immoo ofiif automatically delete bifnitti ta'uu jira jechuudha. Saniifuu roaming user profile kan jennu kana ta'a. Roaming user profile yookaan roaming profile is stored on server and automatically follows the user to any computer within domain name fayyadamnee device garaagaraa irraa access gochuu ni dandeenya jechuudha userii kan. Saniif deebiin keenya sitaa inni itti aanu all are correct about MAC address except tokko malee inni hundinuu MAC addressii
correctidha jedha MAC addressiin ibsanidha gara biraatiin. Tokkoffirratti MAC addressiin layer 2 address jaa n layer 2 address jaa sirriidha. MAC addressii kan argannu layer 2 dha jechuudha. OS modelii jalatti layer 2 physical jennee booda inni itti aanu layerii lammaffaa jalatti kan argannu jechuudha. Data link layerii jalatti sadaffaratti bin 48 bit binary address jaa kun deebii ta'uu hin danda'u. 48 bitidha sirriidha. Garuu binary address osoo hin ta'in hexa decimalidha jechuudha inni. Hexa decimalidha malee binary dha miti jechuudha MAC addressiin. 48 bitiin sirriidha garuu binary ta'e sun deebii kan taane taati jechuudha. Saniif deebiin keenya bidha ta'a. Fakkeenyaaf si halaallu yoo taate kun hexaadha yookaan MAC addressii beeka kanaan ibsuu ni dandeenya. Inni biraadha physical address. Physical address gara biraatiin MAC addressii physical address jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Saniif deebiin keenya B taati jechuudha. Gaafiin keenya itti fufee jira. 31ffaan dash is scientific method for problem determine used in the ICT industry keessatti problemii determine gochuudhaaf yookaan problemii fix gochuudhaaf in hierarchical task analyze ni taskota jiran breakdown gochuudhaaf task analyze gochuudhaaf malee fault diagnosis gochuudhaaf yookaan methodii problemii determine itti godhanii miti jechuudha. Saniif A miti. Bin triangular fault finding kun immoo IT keessatti triangular fault finding kun ijaamu hin jiru. Inni biraadha fault tree analyze kana jechuudha. Fault tree analyze ni logical diagram find case yookaan system failure find itti goonu keessa fault tree dha jechuudha. Inni kun tribal shoot gochuudhaaf yookaan risk determine gochuudhaaf risk analyze akkasumas gochuudhaaf fault tree analyze kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf D irratti yoo kalaallo taate cycle fault finding yookaan cycle fault finding ni yoo kun immoo akkuma isa gara oliitti triangular fault finding kamu jennetti IT keessatti cycle fault finding kun ijaamu hin jiru jechuudha. Saniifuu fault tree analyze isa jootu siidhataa jechuudha deebiin keenya. So lammaffaan the disruption or issue that occur when computer network resulting in the loss or degradation of network connectivity, communication or performance kana kan ibsinu yookaan issue akkanaa kun fakkeenyaaf loss, degradation, connectivity isaadha loss katoote communication isaan akkasumas kan irratti yoo ta'e performance isaanis gabbu'aa akka deemu yoo ta'e kana kan ibsinu network freeze network freeze ja network freezing temporary da temporary idle system keessatti yookaan networkiin yeroodhaaf and response gaafateedha response gochuu gaafateedha freeze gaafa jennuuni. Inni biraadha network downtime bin network downtime ja kun immoo yeroo networkiin itti hojii dhaabe yookaan unavailability ta'edha jechuudha. Saniif kunis deebiin kan ta'u siin immoo network hopes network hope kajennuuni yookaan hopes kajennuuni device sila barbaadu san network sana irratti connect ta'ee jira yoo ta'e yookaan fakkeenyaaf network tokko keessatti deviceota free yookaan baay'inaan 50 jiraachuu qabu yoo ta'u taate device 50 ol nuti ka fayyadamnu taate network hopes ka yoo kana ka fayyadamnu jechuudha malee performance fi connectivity wajjin wal qabatu miti. Network failures kana jechuudha. Networkiin fail gaafa godhe causing inni fiduu danda'u loss connectivity ta'uu danda'a, performance isaadha disconnect ta'uu danda'a jechuudha. Saniif deebiin keenya diidhata jechuudha. Network failuritiin networkiin yeroodhaaf hojii dhaabee jiru yookaan immoo hojjechaa hin jiru yookaan jennuun network failurity jechuudha. Fakkeenyaaf network failurity are problems that interrupt normal network operation, reducing connectivity, speed, availability of network service irratti problemiin akkanaa kun interrupting kun kan jiraatu taate network failures jennaan yookaan network failurity jenneeti kan ibsinu jechuudha. Saniif deebiin keenya diitaa 33ffaan immoo a contract signed between service provider and
customer detailing the level of service to be provided. Kan service legal agreement yookaan kontraata service provider warra service kannuu fi customer gidduutti mallattaa'uudha. Saniif NSLA yookaan service legal agreement jennaan jechuudha. Kana jechuun servicing kuni expectation fi responsibility isaan lamaan jidduu jiru. Kan asirratti kan qabanu jechuudha. Saniifuu serviceota isaan lamaan jidduu jiru kan mallattaa'an yookaan kan mallatteessan service legal agreement jenneeti khayyaamnu jechuudha. Convention yookaan immoo general agreement dha jechuudha. General agreement dha malee IT keessatti kan fayyadamnu SLA kan yookaan service legal agreement isa jennuun kana jechuudha. Disagreement immoo opposite dha. Negative dha jechuudha. Disagreement is deebii miti. Appointment immoo schedule dha jechuudha. Yookaan event irratti depend ta'aniiti. Kan immoo appointment kan jennuuni saniif service legal agreement dha jechuudha. Service legal agreement is formal contract that define the service responsibility, performance standard and response time agreed up by both party dha jechuudha. Yookaan gara lamaaniinuu service warra kana gidduunis akkasumas service warra fudhatu yookaan customer gidduutti waliigaltee wantoota silaa hojjetaman irratti mallattaa'uudha jechuudha. Asirratti walumaa galatti kontentiin yeroo wanti sun itti yookaan hojiin sun itti dhumatu ta'uu danda'a. Schedule maallaqa ta'uu danda'a, kafaltii yookaan resource ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee irratti include godhanii kan walii mallatteessanii jiru service legal agreementiin. Inni itti aanu 34ffaan dash is resource designed to provide end user within information and assistance regarding problem within computer and related device or software dha jechuudha. Maal gochuudhaaf fakkeenyaaf assistance akka gargaaratti jechuudha. Problemii computer yookaan software fi hardware gaafa mudatee jechuudha. Inni kun akka informationatti kan gargaaru yookaan akka informationatti kan fayyadamnu evidence disk jaa eeni evidence disk in IT keessatti evidence disk jennee wanni fayyadamnu hin jiru. Data disk kunis help disk keessatti miti kan fayyadamnu jechuudha. Walumaa galatti help disk siidhataa jechuudha deebiin isaadhaati. Fakkeenyaaf help diskiin technical support dhaaf yookaan kan nu gargaaru yookaan technical support qabachuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Saniif deebiin keenya help disk ta'a. Information diskiin general information dhaaf malee kanneen akka computeraa fi yookaan related IT keessatti yookaan IT field keessatti qofaa miti jechuudha kunneeni. Saniif help diskiin user support dha jechuudha. User support center dha jechuudha. Saniif help disk provide technical support by receiving, recording, tracking and resolving user hardware, software and networking issue fix gochuudhaaf help disk isa kajoo kana fayyadamna jechuudha. Inni itti aanu 35ffaan it is tools. It is tool used to help IT staff maintain client contact and register all incoming support requests from an organization. An organization staff maintaining client contact and register all incoming support requests wara support gaafatan yookaan gara isaaniitti dhufan contact kan godhan yookaan register kan godhanii statics disk jaa yookaan kan register gochuudhaaf kan gargaaru statics disk jaa. Statics diskiin reportii fi analysis register gochuu fi qabachuudhaaf kan gargaaru. Saniif support request dhaaf miti jechuudha kun kan gargaaru. Biin immoo employee disk kun immoo employee disk inni jaamu jiru yookaan employee disk jennee fayyadamnu IT help disk kana jechuudha. IT help disk isa yoo kana kan fayyadamnu. Kan irratti immoo kan gargaaramu yookaan IT help disk irratti track user request gochuudhaaf yookaan support isaanii maal akka barbaadan kan hunda register gochuudhaaf kan gargaaramnu IT help disk isa yoo kana jechuudha. Fakkeenyaaf inventory diskiin immoo equipment inventory yookaan manage equipment inventory gochuudhaaf malee help diskidhaaf miti yookaan support request register gochuudhaaf miti jechuudha. Saniif deebiin keenya siitaa jechuudha. Inni itti aanu 36ffaan in help disk supports logbook which item should be included ka ta'uu qabu jechuudha. Basic item in help disk logbook irratti include
akka ta'uu qabanii fakkeenyaaf een jalqaba irratti kana jechuun walumaa galatti sappoortii gaafa kanan yookaan immoo loogoo gaafa galmeessinu namni tokko gaafa gara dhaabbata keenyatti galuutti nu biratti kastamariin tokko gaafa dhume ni galmeessina wantoota nuti galmeessuu qabnudha asirratti maal fa'aadha galmeessuu qaba include ka gochuu qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf irratti problem priority escalate cause time dates position isaaniin kunniin ni galmaanii garuu asirratti information useridha adiin ta'anii jechuudha yookaan eenyu namni sun yookaan client name jiraachuudha qaba jechuudha log numberii kan namuufi qaba isaaniin sun asirratti mistake jira yookaan user detailing jiru waan ta'eef miti bin immoo position solution who see problem time date source isaaniin jedhamu kunis asirratti aartee jira garuu problemii maali kajoo asirratti problem equipment who faces the problem time date and source of problem kajoo sirratti listee jira garuu solution isaati wajjin wal qabatee yookaan solution isaadha maaltu akka qabu asirratti wanta kallee define hin taane saniifus si ta'uu hin danda'u gaafa gara diitti deemu immoo problem solution who saw the problem time date and the source of the problem kajoo asirratti define goonee jira jechuudha source problemii time and date problemicha eenyuun akka ilaalame akkasumas solution isaatii fi problemiin isaa maal akka ta'e asirratti define goonee jira saniifuu deebiin keenya diidhataa jechuudha. Inni taara 37ffaan the category of maintenance task performed to repair or replace faulty replace gochuudhaaf yookaan fault system and equipment kana replace kan goonu in preventive maintenance dha. Preventive maintenance ni prevent future failure dha. Prevent goona malee eega faultiin ta'e booda amti jechuudha. Kun immoo faultiin hor godhee jira garuu repair yookaan replace gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf nu gargaaru preventive maintenance miti. Preventive maintenance future failure prevent gochuu fi being productive maintenance dha. Productive maintenance immoo efficiency isarratti focus kan godhudha. Corrective maintenance corrective maintenance saniif siidhataa jechuudha. Corrective maintenance akka jennuun repair or replace failed equipment yookaan failed party repair fi replace kan goonu corrective maintenance jalatti jechuudha. Conditional based maintenance diin immoo conditional based maintenance based on equipment or conditional irratti depend taaneet yookaan based taaneet maintain kan goonu saniif deebiin keenya corrective maintenance taa jechuudha. So the goal of maintenance is to increase asset reliability and reduce downtime by identifying and fix problem before equipment fail. Also equipment tokko failing godhin dura dursinee yookaan assetii keenya yookaan resourcii keenya eeggachuudhaaf reliable akkasumas reduce downtime kana hundaa'u kan goonu identify problem isaanii adda baasnee osoo rakkoon sun hin geenye dursinee fix problem before equipment fail osoo hin ta'in dura kana kan goonu garee maintenance itti amalleedha. Preventive maintenance jechuudha. Preventive maintenance kan fayyadamnu before problem happen osoo hin godhin dura waan ta'eef eedhataa jechuudha. Saniif preventive maintenance akka failuritiin yeroo salphaa keessatti hin dhufne yookaan akkasumas gaafa fiiltee immoo downtime isaadha akka hin dheeranneef prevent gochuudhaaf preventive maintenance kan fayyadamnu. Saniifuu preventive maintenance gaafa fayyadamnu schedule maintenance to avoid breakdown avoid gochuudhaaf isaas kan fayyadamnu jechuudha. Scheduleedhaan ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin. Preventive maintenance ni fayyadamna jechuudha. Predictive maintenance inni jennu immoo daataa wayii fayyadamne predict failuritiin yeroo kanatti ga'uu danda'a yookaan sababa kanaan yookaan jecha maintenance akkasii hojjechuudhaaf. Inni biraadhaa immoo proactive immoo root cause irraa kaafnee check gochuudhaaf yookaan remove root cause of failure gaafa solve goonu yookaan fix goonu proactive jenneeti yaamna. Corrective maintenance immoo repair after failure dha jechuudha. Eega failtee booda reefus lalee jira deebisnee maintain kan goonu corrective maintenance dha jechuudha. Saniif preventive maintenance immoo error prevent gochuudhaaf yookaan failure yookaan problemii prevent gochuudhaaf waan ta'eef taa jechuudha deebiin keenya. Inni itti aanu 39ffaan the ability to react to and recover from an event that
seriously affects business operation. Kanarratti react yookaan immoo recover yookaan recover after destructive event in eegee booda recover gochuudhaaf act business operation keessatti risk recovery dha. En risk recovery wanni jaamu IT keessatti hin jiru jechuudha. Risk recovery wanni jaamu hin jiru. Inni biraadha immoo contagious recovery ni planning keessatti yookaan immoo contagious planning keessatti contagious recovery kan fayyadamnu disaster recovery dha. Disaster recovery kan jennu immoo eega failuritiin tokko ga'ee booda yookaan dhibbaa dhibbatti recover ka goonu disaster recovery kanaan jechuudha. Restore the system after disaster yookaan erga systemichi fail godhee booda recover ka goonu disaster recovery dhaan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa laallu program recovery dha. Program recovery recover software only dha. Software qofa programmachaa jira waan ta'eef software wajjin kan deemu saniif deebiin keenya sii ta'a. Gaafii 40ffaan where can technical documentation be used dha. Technical documentation yoomidha kan fayyadamnu yookaan use of technical documentation jechuudha gara biraatiin marketing and end user support gochuudhaaf technical documentation marketing fi end user support gochuudhaaf kana kaja'u isaan kana qofa miti jechuudha. Limitation isaan kana qofaaf miti kan fayyadamnu kanarra fooyyeen jiraachuu danda'a waan ta'eef check gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf end user marketing akkasumas development organizational support kunneen hundi isaatu ni ta'a jechuudha. Irra inni kun fooyyeedha. Akkasumatti development support end user support kun immoo end user fi development support dha. Kunis isaaniin kana qofaa miti jechuudha. Technical documentation kan fayyadu inni biraadha organization fi technical support institutional only dha. Kunis only qaba, kunis only qaba, kunis only qaba. Isaan sadeenu only jaanii limitation dha jechuudha. Saniif deebiin keenya biidha ta'a jechuudha. Itti fufnee jirra. 41ffaan the correct step in technical documentation process. Gaafa technical documentation qopheessinu steppiin sirrii ta'e kamidha. Walumaa galatti jalqaba irratti hundinuu planning irraa kaka'u. Planning eega jennee booda immoo reviewing immoo revising itti aana kajuudha jechuudha. Halaaluu qabnu. Fakkeenyaaf as keessatti inni kun planning, reviewing, revising, drafting. Draftingiin asitti osoo hin taane lamaffaratti planning goone booda drafting goona jechuudha. Saniifuu planning goone booda draft itti aanee kan dhufu check goona jechuudha. Saniifuu dirratti gaafa laallu planning eega jee booda drafting, reviewing, revising, editing, publish goona jechuudha. Saniif deebiin keenya diidhataa jechuudha. Steppii kanaan technical documentation kan qopheessinu jechuudha. 42ffaan the correct step to create successful IT infrastructure. IT infrastructure keessatti steppiin sirrii ta'e successful IT infrastructurein kamidha. Asirratti jalqaba irratti access and planning your cost akkasumas inventory your resource defining your need choosing the right technology. Kana osoo hin taane jalqaba irratti defining need eega define goone booda isaaniin hojii kan hojjechuu kan eegalu jechuudha. Saniif jalqaba defining your need kajoo as keessaa test gochuudha jechuudha. Saniif fakkeenyaaf sirratti gaafa dhufne jalqaba irratti define your need goona. San booda choice right technology goone booda access and plan your cost dhalaalaa jechuudha. San booda inventory your resource gochaa kan itti fufnu saniif deebiin keenya siidhata jechuudha. 43ffaan the type of server that provide infrastructure components required to support the hosting of web application. Web application host gochuudhaaf kan gargaarudha. En application server jaa asirratti web application dha waan ta'eef deebiin keenya ta'a jechuudha. Web application server fayyadamneeti web application host gochuudhaaf kan gargaaramnu. File serveriin file store gochuudhaaf mail serveriin immoo handle email gochuudhaaf inni biraadha immoo terminal server kan jennuun provide remote desktop service dhaaf kana kan gargaaramnu jechuudha. Saniif deebiin keenya ta'a jechuudha. 44ffaan setting up network of interconnected device such as computer and printer using wireless technology in office or internet cafe keessatti wireless dha. Saniif setting up interconnected device such as computer and printer using wireless technology
ofiisii keessatti jira. Ofiisiin laaniidha jechuudha. Saniifuu local area network wireless local area network isa jiru C irra isa jiru kana fayyadamneeti kanneen connect akka goonu jechuudha. 45ffaan dash is completely unaffected by electromagnetic interface and can transmit data over distance up to approximate 120 km without significant signal degradation tokko malee dhiifama asirratti signaaliin keenya osoo degradation tokko malee jechuudha dhiibbaa tokko malee yookaan osoo waan tokko illee hin irratin distaansii hangam takka transmit gochuu kan danda'u n twisted per cable ja twisted per cable in personal area network keessatti malee distaansii dheeraa akkanaa kanaaf miti kan gargaaramnu. Inni itti aanu coaxial cable YouTube fiber optic cable akkasumas UTP cable ja as keessaa isaaniin kanneen distaansii kanaa kana deemuu kan danda'u fiber optic dha. Saniif deebiin keenya siidhataa jechuudha. Inni itti aanu 46ffaan dash is defined as a personal mental tendency that influence how he or she think or feels positive or negative about someone or something. Kana chest khagonu malini personality, attitude, motivation, emotion. Attitude da jechuudha. Namni tokko feeling isaa yookaan thinking isaa irratti depend taanet positive fi negative jennee kan define gochuu kan dandeenyu jechuudha. Saniif attitude isa yookaan taa jechuudha. 48ffatti gaafa deemnu increase customer satisfaction in our service. The best approach is increase customer satisfaction dabaluudhaaf isa kamtutu nu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf lack of human conduct ja lack of human conduct in reduce satisfaction reduce gochuu keessatti kan argamu. Akkasumas poorly trained representative dha. Kunis pooridha ja waan ta'eef poor service dha kannudha kunis. Inni itti aanu reduce rude customer service kun immoo low customer satisfaction dha kunis kan fidu. Inni dirra jiru immoo listen to your customer keenya bifa sirrii ta'een waan inni barbaadu dhaggeeffachuu fi hubachuun customer satisfaction increase gochuu keessatti kan argannu jechuudha. Saniif deebiin keenya diitaa jechuudha. Inni itti aanu 49ffaan a person trained to monitor security system and alert other to hazardous condition or problem is called. Kana jechuun monitor security system godha and alert godha gaafa wanni problemiin tokko mul'achaa deeme gaafa yookaan immoo wanni nama sodaachisu tokko gaafa argame alert ka godhuudha. Asirratti system administrator ja system administrator ini manage computer system walumaa galatti manage ka godhu malee alert dha miti. Inni itti aanu IT supervisor dha. Kun immoo overseen IT staff walumaa galatti overseen dha. Siin immoo security monitor kana jechuudha. Security monitoring watch security system ni godha report threat waan ta'utti security wajjin sodaachisaa ta'an kan jiraatan yoo taate report godha jechuudha yookaan alert godha jechuudha. Saniif deebiin keenya siidhataa. Inni itti aanu 50ffaan assume you are working in your college as an HNS technician. The dean order you to install electrical wiring in newly built offices. What should you do? Kana jechuun ammoo walumaa galatti ati kolleejjii keessan keessatti HNS technician taatee hojjechaa jirta. Garuu diiniin kolleejjii keessanii maal si ajaja elektirika yookaan haadha elektirika gamoo haaroo keessatti yookaan mana haaroo ijaarame keessatti haadha elektirika akka diriirsitu si gaafataa jechuudha. Yeroo kanatti ati maal gootaadha? Prioritizing the order. Dursan kana prioritizing the order. Ta'u jechuudha. Wanta dursa kannituuf hin qabdu. Maaliif ati ogeessa HNSiti malee ati ogeessa elektirikaatii miti jechuudha. Jalqoomaa irraa ukaasi. Being perform the order in hojjedha jaa ati dandeettii elektirikaa hin qabdu jechuudha. Siin immoo prevent the order inni didaadha. Kunis diduun sirriidhaa miti hojii keessatti. Diin immoo escalate
the order dha jechuudha. Escalate ofirraa dabarsaa jechuudha. Eenyu dabarsita? Ogeessa elektirikaa yookaan nama kollejjii keessan keessaa beekumsa elektirikaa qabutti ofirraa dabarsuudha jechuudha. Saniif deebiin keenya diidhataa jechuudha. Walumaa galatti gaafiin viidiyoo kanaan nu ga'a. Viidiyoo itti aanuun gaafiilee biraa qabannee haga dhufnetti turtii gaarii jecha yoo isinitti toltee jiraatte sheerii fi sabiskiraayib akkasumas laayik gochuu hin dagatinaa. Wantoota hojjetamuu qaba jettanii yaaddan yoo jiraatu taate koomentii gochuudhaan kanarra fooyyessinee dalaguudhaaf yookaan hojjechuudhaaf yaalla jechuudha. Saniif asumaan turtii gaarii.